Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirtu Maaliin chaayinaala hardiin buut akkam nagaa fayyaa alhamdulillah galata isaa as geenye as geessanii yeroo dheeraadhaaf isinirraa bannee turre inshallah amma walitti deebinee jirra. Tana dura gama feesbuukii kiyyaatiin dubbadheetiin ture waa'ee aappii kanarraa bu'aa isaatillee mee aappii kana akkamitti googilii wal qabsiifna fakkeenyaaf akkamitti isa banannee itti fayyadamuu dandeenya bu'aan isaa gaa tana dura akkuma ibsee ture risiitii adda addaa fa'aa ittiin hojjechuu dandeessa. Ammallee aappii fakkeenyaaf PDF kitaabota garaagaraa ittiin barreessitee ittiin katabdee haaluma namaa asirra mul'isaa jiru kanaan ittiin katabdee dubbisuu dandeessa. Itti ammallee PDF katabattee kitaabota lafatti illee buufachuu dandeessa. Haala bareedaadhaan kitaaba asirratti illee qopheessuu dandeessa. Bakka deemtutti galmeete asirra qabachuu dandeessa. Haala jiru jireenya irratti osoo karaa deemtu kitaaba illee asirra kaa'uu dandeessa. Mee akkamitti haala tan mijeeffatanii kan waliin laallu ta'an. Hayyee akkaataan itti fayyadama isaa akkaataan itti wal qabsiisan Googilii fi Akroobet kan akkaataan itti wal qabsiisan warri bilbila Galaxy harkaa qabdan Pilaastorii teessan irra seentanii warri ammoo iPhone harkaa qabdan app Pilaastoor hajuu irra seentan. Akkuma gaseentaniin iddoo sarchii gubbarratti Adobe Akroobet jettanii sarchi gootanii open gootanii seentanii eefa gartee gabbuufattanii install godhatan booda open gootanii seentan. Hoggaa open gootanii seentan haala kanaan isinii fidaa Google irra banuu barbaadus Facebook irra banuu barbaadus jeet haala kanaan inuu si fidaa Google irra gattuu itaati. Continue jettee gara fuula duraa deemta. Akkanatti emaila waan ati keessaa qabdu si fidaa emaila ka barbaadu irratti guutee jechuudha. Anamma tokko irratti guutaa ayyee ol harkiftaa hayyama si gaafata bakka sanatti amma waan hin duraa itti fayyadamaa ture fanan kallattumaan naqee ati hayyama si gaafata yeroo sanitti koodiillee si gaafachuu malaa koodii emaila keetii itti galchita. Ayyama hoggaan si gaafate Gmail keessa dheeyiteeti yes or on si fida ni na inamoo hinna inu sinjaa yes jetteeni deebiftaa fi sanbooda continue bakkuma jettu sanarraa eegala continue gootee gara fuula duraatti deemtaa jechuudha. Dan gootee if duuba deebita. Haala kanaan amma ani duraan kitaaba keessa fayyadamaa waan hin tureef akkana fida malee ati bakka hujii afaan Oromoo kutaa sadaffaa Ingilish maal yuu kana duwwaatii fida welcome siin jeetuma ta'a jechuudha. Bakka tanatti welcome jeetuma qofa ta'a waa takka siin fiduu ati. Akkana an duraan itti fayyadamaa ture kitaaban irraa qabaa saniif akkana fidee haala kanaan itti fayyadamanii jechuudha. Ammoo kitaabota garaagaraa ittiin qopheessuudhaaf tekstii banatta isuma kanarratti jechuudha. Tekstiin fakkeenyaaf xiyyeeta banamte networkii dhagaa haala kanaan fakkeenyaaf amma risiitii yoo qopheessuu barbaadde risiitii akkaataa namni amma itti wal goyoomsaa jiru sanii bifa kanaan risiitii qopheessa tartiiba qofaati raafee risiitii amma katabeen jira jechuudha. Tartiiba qofa godhuu tafe malee risiitii bifa kanaan katabdee nama erguu dandeessa. Hamtuu isaati irraa illee rabbi nu haa baraaru. Akka isin ittiin toltu hojjettaniif malee akka isin haraam ittiin hojjettaniif itti wal gowwoomsaniif miti kan isin barsiise wanni ittiin hojjettan seenaa teessan keessa katabachuu dandeessan kitaaba keessan keessa seef godhatanii koppii kitaaba irraa godhachuu dandeessanii bu'aan isaa kana haala jiru mara fuula durattiin bareechee isinii ibsa amma akkaataa Googilii fi itti isa wal qabsiisan haala kanaanii iimeela irra kaatanii takkasiitii yoo isin hin galin komentii jala kaayaa yaada gaarii. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.